qormaata giddu galeessa simisteera tokkoffaa barnoota afaan oromoo kutaa sadaffaa laalla har'a qormaanni isaa inni jalqabaa dhugaaf soba qabaa taanee firoomsii qabaa filannoos qabaa sirna tuqaaleetti kun immoo barreessiidha kana laallaa jechuudha. Jecha tokkotti qubee dabaluu fi hir'isuun hiika jechaa ni jijjiira. Deebisaan isaallee dhugaadha. Kana abbaa qoramee mul'isuun hin barbaachisu qormaatuma isaa akka shaakaltaniif jecha hin gadhiise malee. Kana yeroo laaltan subscribe share gochaa koomentiifs akkanaaf barreessitan jechaan isiniif dubbisa jechuudha. Jechi qaamaaf jedhu jecha sagalee jabaati. Dhugaa itti garuu sobadha jabaa miti jechuudha. Wal qabsiistonni yaadota garagaraa walitti hidhuuf gargaaru. Kun dhugaadha. Kan garee A jala jiran roga abbaa jala jiran wajjin walitti firoomsu. Qaroo dhabeessa. Qaroo dhabeessa jechuun kan ijaan hin argine jechuudha. Qalqalloo. Qalqalloon immoo gogaa ra'ee irraa hojjetamudha. Jaaffaan miidhagina. Miidhagina jechuun bareedinadha. Gara gaaffii torbaffaa yeroo deemnu gaaffilee armaan gadii keessaa wal qabsiisoota kan ta'an filadhu. Daldaluu moo barachuu feeta? Wal qabsiiftuun barachuu moo daldaluu? Deebisaan isaa moodha. Kanas keessa jiru daldaluu moo barachuu feetaa? Moodha wal qabsiistuun isaa jechuudha. Abdii fi garoon qulqullina isaanii eeggatu. Fiidha. Wal qabsiistuun isaa deebiinsa akkuma asirratti ilaaltan kana jechuudha. Ammoo sirna tuqaalee armaan gadii mallattoo isaanii barreessidha. Mallattoo irraa jeffannoo akkuma ilaaltanii mallattoon gaafii isa kanadha. Mallattoo waraabbii akkuma ilaaltanidha jechuudha. Kana dubbistanii dura kitaaba keessan dubbistanii qormaata kana ilaaluu dandeessu. Galatoomaa waan ilaaltaniif subscribe gochuun na gargaara na jajjabeessa.